Ashamaa harka fuune kabajamtoota daawwattoota keenyaa oduu yeroo kanaaf qabnu si nageessinaa oduu waliin nan baay'iluu nachooti. Boordiin filannoo biyyaalessa Itoophiyaa guyyaa galmee filattootaatti jalqabuuf hoomseera. Boordiin filannoo biyyaalessa Itoophiyaa guyyaa galmee filattoota filannoo waliigalaa torbaffaa sanbata dhufu guraandhala gaafa 28 bara 2018 irraa eegalee akka jalqabudha kan beeksise. Galmeen sun karaa dijitaalaa fi akkasumas qaamaan buufataalee filannoo irratti akka gaggeeffamu ibsameera. Aadde Meelaat Warqa Haayiluu walitti qabduun boordii filannoo biyyaalessa Itoophiyaa ibsa kennaniin lammiileen filannoo irratti hirmaachuu barbaadan tajaajila dijitaalaa haaraa boordichi qopheesse fayyadamuun yookaan buufataalee filannoo dhaqanii akka galmaan waamicha dabarsaniiru. Akka ibsa isaanii keessatti eerametti lammiileen appilikeeshinii moobaayilaa mircaa'ee jedhamu fayyadamuun bakka jiranitti galmaa'uu akka danda'an ibsaniiru. Namoonni tajaajila dijitaalaa kana fayyadamuu hin dandeenye immoo buufataalee filannoo dhaquun galmaa'uu akka danda'an himameera. Boordichi akka jedhetti yoo ta'e buufataalee filannoo biyyattii keessatti argaman 45,000 keessaa 17,000 irratti sirni galmee dijitaalaa hojiirra akka ooluuf karoorfameera. Kana malees raabsaan meeshaalee filannoo fi leenjii humna namaa filannoo gaggeessuuf barbaachisu jalqabamuusaa dura teessuun boordichaa Meelaat Warqa Haayiluu ibsaniiru. Weerarri busaa Oromiyaa sadarkaa yaaddessaa irra ture amma dhibbeentaa 62 gadi bu'uu biiroon fayyaa Oromiyaa beeksiseera. Biiroon fayyaa Oromiyaa weerara dhibee busaa naannicha keessatti yaaddessaa ta'uun gabaafamaa ture gara dhibbeentaa 62tti gadi bu'eera jechuun ibseera. Profeesar Natsaannat Warqinaa hooggantuun biiroo fayyaa Oromiyaa waggootan darban weerarri dhibee busaa tasa mudachuun hawaasa jeeqaa ture amma hojii ittisaa fi to'annoon xiyyeeffannaan hojjetameen bu'aan gaarii argameera jedhu. Profeesar Natsaannat Warqinaan bu'aa kanaan kan dhufe hawaasa hirmaachisuun hojii hojjetame ta'uu kaasanii keessumaa ji'ootan darban godinaalee Oromiyaa dhibee kanaaf baay'ee saaxilamoo ta'an adda baafamanii agoobarri bookee busaa gara kitila 2,800 ol raabsamuudha kan isaan himan. Busaa naannoo Oromiyaa keessumaa godinaalee lixa keessatti miidhaa geessaa ture kan ittisuu qofa otoo hin taane guutummaa guututti to'anneerra jedha biiroon fayyaa. Kana milkeessuufis dhiyeessii tajaajilaa qorichaalee meeshaalee yaalaan adda addaa hunda dhiyeessineerra jechuun himaniiru. Sadaasa 2023 waldaan hakiimota Oromiyaa weerara lubbuu namaa godinaalee kanatti galaafataa ture dhaabsisuuf tuuta ogeeyyii fayyaa garasitti erguu beeksisee ture. Keessumaa haala rakkoo nageenyaa akkasumas daandii fi bu'uuraalee misoomaa wal qabatee hatattamaan hawaasa bira ga'uuf danqaa akka tures waldaan ogeeyyii fayyaa Oromiyaa kanaan dura ibseera. Finfinnee dabalatee naannolee tokko tokkotti hanqinni dhiyeessii boba'aa mudataa jiraachuun dhaga'ame. Yeroo ammaa Finfinnee dabalatee magaalota akka Maqalee, Jimma, Aamboo, Baahir Daarii fi kanneen biroo keessatti qaala'uu bira darbeeyyuu dhiyeessiin boba'aa guutummaatti dhabamaa jiraachuudha kan dhaga'ame. Konkolaachistoonni hedduun buufata boba'aa irratti sa'aatii dheeraaf hiriiranii dhaabbachuun boba'aa argachuuf dararamaa jiraachuudha kan nuti hubanne. Keessumaa jaarkaanii abbaa leetira 20 irratti qarshii 8,000 bitaa akka jiranis odeeffanneera. Walakkaa guyyaa immoo namni dalagatee buluuf beenzinas ta'e gaazaa argataa akka hin jirredha kan dhaga'ame. Kun otoo kanaan jiru walitti bu'iinsa waraana baha giddu galeessaatti deemaa jiru hordofees gatiin boba'aa addunyaa dabalaa jiraachuudha kan gabaafame. Iraan galoo galaana Harmuz kan boba'aan addunyaa dhibbeentaa 20 keessa qaxxaamura jedhamee cufuu ishee hordofee gatiin boba'aa hin calalamiin baarmeela tokko doolaara 82 gahuudha kan kaleessa gabaafamaa oole. Dirooniiwwan Iraan samii biyyattii irratti mul'achuu hordofee gaazii uumamaa bifa dhangala'aan kan oomishu dhaabbanni Qaataar Enerjii oomisha isaa dhaabuu beeksiseera. Kan hordofees Awurooppaatti gatiin boba'aa dhibbeentaa 50 dabalee akka tures dhaga'ameera. Gamtaan biyyootaan boba'aa gabaa addunyaaf dhiyeessan OPEC jedhaman gabayaa tasgabbeessuuf oomisha boba'aa guyyaatti gabaaf dhiyaatu gara baarmeela 2,206 ol guddisuuf dilbata darbe waliigalteerra gahaniiru. Iraan drooniidhaan Azerbaajaan haleelte. Iraan Azerbaajaan keessatti haleellaa gaggeeffameen namoonni 2 miidhamuu ministeerri dhimma alaa biyyattii beeksiseera. Haleellaan droonii kun buufata xiyyaaraa fi naannoo manni barumsaa jirutti kan raawwate ta'uu mootummaan Azerbaajaan ibseera. Drooniin tokko buufata xiyyaaraa bulchiinsa Naakchivaan keessatti argamu haleele. Drooniin biraa immoo naannoo manni barumsaa jirutti kufeef jechuun ibsa ministeerri dhimma alaa Azerbaajaan. Haleellaan droonii buufata xiyyaaraa irratti gaggeeffameen gamoowwan namaa 2 miidhaan qaqqabus dhaga'ameera. Iraan haleellaa droonii biyya ollaa ishee irratti raawwachuurraa kan ka'e Azerbaajaan ambaasaaddara Iraan deebii akka kennuuf hatattamaa waamteetti. Waraana Ameerikaa, Israa'elii fi Iraan irratti kan haleelaa jiran Teheraan biyyoota baha giddu galaa Israa'eliin alaa biyya ollaa ishee kan taate Azerbaaijaanitti haleeluun ishee kun isa jalqabaati. Duulli waraanaa biyyoota 3 hirmaachise jechuun Ameerikaa, Israa'elii fi Iraan ammas guyyoota 5ffaaf itti fufee akka jirudha miidiyaaleen addunyaa kan gabaasaa jiran.
Egaan kabajamtoota hordoftoota daawwattoota keenyaa oduu guyyaa har'aaf jenne kanumaan goolabna waan nu daawwattaniif horaa bulaa jenna.